Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Sirni awwaalchaa Artiist Aloo Daawwee har'a geggeeffame. Du'aan boqochuu artistii fi qabsooftuu Aloo Daawweetiin gaddii itti dhaga'amuu ABO'n ibse. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Jaarsoo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa sirnichaa ganuun gara WBO'tti dabalamuu itti fufan. Haaluma kanaan godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaatii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 2 WBO'tti makaman. Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gaa'oo Qeebbeetti waraanni Bilxiginnaa dargaggoo tokko ajjeesan. Mootummaan Eertiraa dhimma Galaana Diimaa irratti qaama kamiinuu waliin mariif akka hin teenye beeksise. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Sirni awwaalchaa Artiist Aloo Daawwee guyyaa har'aa onkoloolessaa 16 bara 2023 magaalaa Adaamaatti geggeeffame. Sirni awwaalchaa Artiist Aloo Daawwee guyyaa har'aa magaalaa Adaamaatti geggeeffameera. Sirni gaggeessaa Artiist Aloo Daawwee istaadiyeemii magaalaa Adaamaatti sa'aatii 8 irratti kan geggeeffame ta'uu koreen sirna awwaalchichaa beeksiseera. Sirna awwaalchaa Artiist Aloo Daawwee irratti maatii, firoottan, artistoota bebbeekamoo, maanguddoota abbootii amantaa, waayillan qabsoo ishee fi hooggantoonni mootummaa irratti argamaniiru. Artiist Aloo Daawwee artistii gameettii Oromoo Dirree Dhawaa ganda baadiyyaa iddoo Awwaallee jedhamutti bara 1954 dhalattedha. Umurii ishee waggaa 14tti jechuunis bara 1968 baandii biiftuu biyya keenyaa jedhamutti makamuun weelluuwwan ishee jalqabaa mata duree Oromoon fardaan dabaalee fi bishaan lagaa harree, abbee abbaa kiyyaa fi kanneen biroo hojjechuu dandeesseetti. Artistiin gameettiin kun sirboota qabsoo fi jaalalaan albamoota 10 ol dhuunfaan hojjechuu akka dandeesse seenaan ishee ni agarsiisa. Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiis du'aan boqochuu artistii Aloo Daawweetiin gaddaa itti dhaga'ame ibsaa maatii firoottawan akkasumas uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwa. Du'aan boqochuu artistii fi qabsooftuu Aloo Daawwee ilaalchisee gaddii itti dhaga'amuu Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baaseen beeksise. Du'aan boqochuu artistii fi qabsooftuu Oromoo Artiist Aloo Daawwee yeroo dhageenyutti gaddi keenya akkaan ulfaataadha jechuun ABO'n ibsa onkoloolessa 15 bara 2023 baaseen beeksiseera. Ibsichi akka jedhutti Artiist Aloo Daawwee Abdullaahii Alii Bahaa Oromiyaa Dirree Dhawaa iddoo addaa biyyoo Awwaallee jedhamutti abbaa ishee obbo Abdullaahii Alii fi haadha ishee aadde Faaxee Hasan Yusuuf irraa bara 1950tti dhalatte. Aloon dhalattee gannaa 12tti hojii aartiitti Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa faa fakkeenya godhachuun waahillan hojii aartii ishee kanneen akka Gaaddisaa Abdullaahii, Alii Birraa, Alii Shabboo fi kanneen biroo waliin qabsoo aartiin akka shoora olaanaa taphataa turte kanneen itti dhiheenyaan beekan ni ibsuu jechuun seenaa ishee jalqabaa kaasee tuqeera ibsi kun. Kana malees qooda qabsoo ishee irraa eegamu bahachuun wareegama qaamaa qalbii hanga wareegama lubbuutti of kennuun qabsaa'aa turte. Addatti afaan aartiin bara jireenya ishee keessatti artistii bilisummaa fi walabummaa jechuun garbummaa balfitee ejjennoo hin daddaaqamneen qabsaa'aa turte gootittii seenaa mul'ataa fi ifaa hojjettee darbitedha jedha ibsi ABO kun. Ijoollummaa isheen sirboota aadaa fi warraaqsaa weellisuun kan beekamtu sirnoota abbaa irree dargii fi EPRDF keessatti dhiibbaa fi roorroo irra gahaa ture, doorsisa, hidhaa fi reebichaa osoo hin jilbeeffatin obsaa fi murannoo horachuun nama qabsoo Oromoo ciccitee as geessedha jedha. Artiist Aloon sirboota jaalalaa, aadaa fi warraaqsaa hedduu sirbite keessaa wallee warraaqsaa yeroo jalqabaaf hawwisoo WBO keessatti weelliste, waamicha harmee ayyaa, hundaan dhageessisuufan iyyaa, natti birmadhaa jetti yaa ilmaan biyyaa, hagumaachuu namuu waan danda'a, lubbuu wareegaa, hamaa fi hamataa koo, barbaannee wal barraa, yaa WBO, walora warra keessanii, teessumni guddoon shaggarii, baabura yaabbadheen dhufaa na eegi yaa shamarmarii, ededa jireenyaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Waggoota 40 oliifis sirboota adda addaa dhuunfaadhaan kaaseta 10 kan namoota garaa garaa wajjin weellifte kaaseta 13 yoo qabaattu walumaa galatti sirboota kaaseta 23 ta'an hojjettee jirti. Albama 23 hojjette keessaa namoonni ishee waliin hojjette kanneen akka
Adam Haaruun, Almaas Tafarraa fi namoota biraa akka ta'antu himama. Haloo Daawwee weellistuu qofa osoo hin taane qabsooftuu qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamuutti miseensa ta'uun hawwisoo dirree bahaa kan abdii qophee keessatti argamu hawwisoo caffee gadaa miseensi koree giddugaleessaa ABO yeroo sanaa Jaalladhii Gammadaa gadi dhaaban keessatti miseensa ta'uun woboo bohaarsuu fi uummata keenya dammaqsuu keessatti qooda guddaa kennaa turte. Godina Bahaa Dirree Dhawaa naannoo Laga Mixiitti wobootti makamuun gaara mul'ataa, Dadar, Baddannoo fi kanneen kana fakkaatan keessa socho'uun jaallan hooggantoota kanneen akka Jaal Galaasaa Dilboo, Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, Jaal Birruusoo Boruu, Jaalladhii Gammadaa faana ganna 5 turte. Yeroo sanatti haloon dandeettii waraanaa fi aartii qabduun badhaafamtuu taatee Jaalladhii Gammadaa Kistil Maakaroo fi akka badhaase seenaa isheetu hima. Hawwisoo caffee gadaa keessatti waayilan ishee kanneen akka Usmaayyoo Muusaa, Kadir Sa'iid, Adam Haaruunii fi gammachiiftuu Ulfoo yookaan Saafiyaa Aliyyii faa waliin akka turtes hubatamaadha. Bara afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamee dhorkaa ture akka hin cabsine weellisanii diinatti warra mul'isan keessaa Haloo Daawwee ishee hangafaati. Bara dukkanaa bara afaan Oromoo sirbuu mitii dubbachuun nama yakkisiisu keessa bara 1976 Oromiyaa guutuu irraa yeroo Oromoon kallattiin afuran irraa Finfinneetti walitti dhufan kanneen aadaa fi duudhaa Oromoo aartiin ibsuun Oromoo wal agarsiisaa turan keessaa haloon ishee tokko turte. Bara bulchiisa mootummaa Abbaa Irree Dargii qabamtee reebamtee hiraarri ulfaataan erga irratti raawwatamee booda mana hidhaatii bahuun akka lubbuun ishee bararamte qabsoo aartii itti fufuuf hoogganoonni ABO dirree bahaa haala mijeessuufiin biyya ollaa Jibuutii fi Somaaliyaa keessatti ganna 7 akka turte seenaan ishee ni hima. Haloon bara 1974tti abbaa warraa ishee Muhammad Umar Dhaabii waliin bultii ijaarratanii ijoollee 5 durba 2 fi dhiira 3 kan godhatan yoo ta'u ijoolleen 3 boqotanii dhiirri 2 akka jirantu barame. Erga ABO'n dhiibamee mootummaa ce'umsaa keessaa ba'es haloon baroota sirna abbaa irree EPRDF guutuu dhiibbaa fi roorroo garboomsaa irra gahu kamiifuu osoo hin jilbeeffatin bobaa sirnichaa jalatti qabsoo hadhooftuu geggeessaa turteetti. Haloon dhibeelee garaa baroota dheeraa irra tureen miidhamuu ishee ifaadha. Haaluma kanaan osoo wal'aanamaa jirtuu irra damdamachuu dadhabdee Adaamaa mana jireenya isheetti onkoloolessa 14 bara 2023 galgala keessaa ganna 73tti addunyaa irraa boqotte. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n du'a sabboontuu fi qabsooftuu artist Haloo Daawweetti gaddi itti dhaga'ame ibsataa maatii isheef, firoottan isheef, waayilan isheef akkasumas qabsaa'ota bilisummaa Oromoo fi mararfattoota ishee hundaaf jajjabina hawwa jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo onkoloolessa 15 bara 2023 baase kun. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Jaarsoo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa torbanoota 2 darban kanatti haala addaatiin tarkaanfii jabaa waraana Bilxiginnaa irratti fudhataa jiruun injifannoo boonsaa argachaa jiraachuu isaa ibseera. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo gaafa onkoloolessa 14 bara 2023 Godina Shawaa Kaabaa Aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkeetti lola guddaa geggeessee tureen waraana mootummaa hedduu du'aa fi madoon adabuu beeksise. Akka odeessi arganne ifoomsutti yoo ta'e woboon tarkaanfii fudhate kanaan loltoota Bilxiginnaa 62 battalatti kan ajjeesse yoo ta'u kanneen 13 ta'an ammoo fayyaatti harkaan qabuutu himame. Gama meeshaatiin qawwee AKM gurraacha 34, AKM Turkii 18, boombii harkaa fi hidhannoolee garaa irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa sirnichaa ganuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuu itti dhufan. Haaluma kanaan godina Gujii Bahaa Aanaa Godoo Doolaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 2 wobootti makaman. Hammeenyaa mootummaa Bilxiginnaa kan hubatan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa hedduun sirnichaa gananii gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuun qabsoo sabichaa finiinsuu irratti argamu. Haaluma kanaan gaafa onkoloolessa 13 bara 2023 miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 2 qawwee fi hidhannoo guutuu waliin mooraa waraana Bilxiginnaa godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Adaadii irraa ganuun bahanii
waraana bilisummaa Oromootti makamanii jiru. Miseensonni waraana Bilxiginnaa dheengadda gaafa Onkololeessa 14 bara 2023 WBO bira ga'an kun qawwee AKM Raashaa 2 rasaasaa fi boombii mooraa Bilxiginnaa keessaa baasuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii kan taasisan yoo ta'u, waraana bilisummaa Oromootti makamuu isaaniifis gammadanii ilmaan Oromoo achitti hafaniifis dhaamsa dabarsaniiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee keessatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoo tokko ajjeesan. Ajjeechaan waraana mootummaatiin kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti raawwatuu jabaatee itti fufee jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee bulchiisa magaalaa Sichaa'oo keessatti gaafa Onkololeessa 14 bara 2023 dargaggoo maqaan isaa Ifaa jedhamu gocha isaa malee haala suukkanneessaan tumanii yoo ajjeesan, dargaggoo Yaasin Mahammad jedhamu ammoo rasaasaan mataa isaa irra rukuchuu jiraattonni dubbataniiru. Dargaggoonni kunneen maatii qonnaan bultootaa irraa akka dhalatan jiraattonni dubbachuun maatii isaanii biratti hojii dhuunfaa isaanii fi maatii gargaaruun jiraachaa kan turanii fi hidhattoonni mootummaa kunneen gocha isaanii malee akka ajjeesanis dubbataniiru. Mootummaan Eertiraa dhimma Galaana Diimaa irratti qaama kamiinuu wajjin mariif akka hin teenye ibse. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad tibbana itti fayyadama Galaana Diimaa irratti ejjennoo mootummaan isaanii qabu ibsuu isaanii hordofee ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibsa gabaabaa har'a ganama baaseen dhimma Galaana Diimaa irratti qaama kamiinuu waliin akka hin mari'anne beeksiseera. Dhiheenya kana waa'ee qaamolee bishaanii fi karra galaanaa irratti wanti jedhamee fi dubbatameera jedhaman baay'eedha kan jedhe ministeerichi. Kanaanis namni hin ajaa'ibsiifamne hin jiru jechuun ibse. Mootummaan Eertiraa akkuma yeroo hundaatti dhimmoota akkanaa irratti mariif kan hin teenye ta'uu mirkaneessuun barbaadaa jedha ibsichi. Kana malees qaamolee wanti kun yookaan dhimmi Galaana Diimaa nu ilaallata jedhan dhimmicha akka hin tuttuqnes akeekkachiiseera. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhimma kana irratti haasawaa tibbana taasisaniin Itoophiyaaf dhimmi Galaana Diimaa dhimma jiraachuu fi baduuti jechuun isaanii ni yaadatama. Galaana Diimaa fi lagni Abbayyaa Itoophiyaaf dhimmoota murteessoodha. Wantoota ijoo guddina yookiin badisa Itoophiyaa murteessanidha jedhanii turan. Dhimmi Galaana Diimaa irratti marii bal'aa barbaadaa kan jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Masirii fi Sudaan lagni Abbayyaa dhimma jiraachuu keenyaati yoo jedhan, Itoophiyaanis Galaana Diimaan dhimma jiraachuu kooti jechuuf mirga qabdii jechuun ibsan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad haasaa isaanii keessatti Itoophiyaan buufata doonii yookiin karra galaanaa argachuuf biyyoota ollaa ishee fidha haaromsaa yookaan daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa gahee akka qabaatan taasisuu akka dandeessu himaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib laayik gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.